Come? Tole aymaanota egaa daawwattoonni keenya bakka garaa garaa ta'anii aymaanota seenaan ishee maalidha jedhanii egaa gudhaan eegaatiidha kan jiran. Mee seenaan jaalala keetii muuxannoo fi mudannoon kee maal irratti xiyyeeffata? Seenaan jaalala kootti kan koo jalqabarraa kaasee naan sinitti himu. Seenaan jaalalaa baay'ee mudannoos qaba waan keessatti rakkina adda addaas keessa dabarsinuu qabna. Jaalalanneen nu baay'ee waan akka salphaa miti. Yeroo kana jedhu yeroon ani hiriyaa qofaan wal baru asuma magaalaa Amboottidha. Xiqqooshii yeroon isaas yoo deemu kan wal barree waliin taa'uu jalqabne bara 2010 waan akkasitti. Yeroo sana keessatti walii galumsi dhufe walii gallee sanumaan bakka jaalala keessa lixne akkuma namni kamiyyuu bacha jaalala keessa lixneen booddee jaalala keessatti wanti guddaan barbaachisu wal amanuudha. Yeroon ani jalqaba safaana turu sana keessatti amanamummaan isa keessa hin jiru yookiin immoo nama amanuun isa keessa hin jiru. Kanaan yeroon amanuu dhabutti immoo baay'ee itti gadda. Maaffatti jaalala waan ta'eef jaaladhee itti galee kanaan amanummaan amantee dhabu kana baay'een itti aaraa ture. Sanumaan akka inni na amanuu ni gaafachaa ture. Tole jedhee san wal amanuu jalqabne. Isaan booddee wanti adda addaa gufuun adda addaa nu gidduutti uumamuu jalqabe. Sababiin wal amantuu dhiisuudhaan jechuudha. Mee aymaanota egaa namni yeroo amma jaalalatti seenu jalqabbii mataa isaatiidha kan qabu. Mee yeroo sana ati sadarkaan hojii irratti argamtamoo barattuu turtemoo inni yoo nama maal hojjetudha? Walitti dhufeenya jaalalaa keessatti namni jiruuf jireenya isaallee murteessaadha. Wantoota